عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم زرت بليوان ورني channel كديجا gurura besti jala tergamtanu baga jiraattan isiniin jecha egaa akkuma beekamu dheengaddaa qubee arabaa qoodaminsa ishiitii fi akkasumallee maqaarija isii bifa hibziitiin isiniif dabarseetan jira. Har'ammoo rabbi na gargaaree hamzaa sifa isii bifa hibziitiin isiniif dabarsuufan jira. Na duukaa bu'a. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مخرج الحمزة من أقصى الحلق منطقة الأوتار الصوتية وصفاتها أربعة: جهر وشد ومستفل ومنفتح. مخرج الحمزة من أقصى الحلق إدو حمزان الرابات قد فقولاغتي منطقة الأوتار الصوتية إدو ورتو سقلي راؤممتو. وصفاتها أربعة أكاتنسي يوكان موصفانسي أفري إسانس: جهري كيرو دبنو كوكين قرفتو، شدة كيرو دبنو سقلين قبمو، مستفلا كيرو دبنو سقلين كونكولاتي كرا على قدبو، منفتحة كيرو دبنو سقلين أولي همرمني إرابنمو جتشال. كنافي حمزان صفة أفر قبدي وكان أكاتها إسي إسيني في بسيطن جراجال. كنافو ججبات دتي هندي كيسانو قبي أربا كنا أكاتا مخارج إسي akkasumallee sifa ishii qoodaminsa ishii bakka ishiin irraa baatu hubadhaatii irra deddeebi'aatii barreeffadhaa, hifzii sammuutti qabadhaa. Numa fayyada waan ta'eef qubee kan adda baafannee jechaan quraanni nu dhibu waan ta'eef kanaafi sagantaan keenyattuma fufaa inshaallah rabbinaa laaffisee qubee baatiin hanga walitti deebinutti turtii gaariin siniin jedha. Dogoggora jiruuf immooni komentii jalatti barreessaa. Akkasii isiniin jedhaa jajjabaadhatillee chaanaala kanallee nu jajjabeessa akka walumaan guddannu waan khayrii irratti dabarsinu isiniin jedha. Kanaafuu obboleewwan kiyyaa jajjabaadhaa, baradhaa, barumsi nu fayyada waan ta'eef waanumarraa beeknu waliif dabarsinaa, waanuma barataa jirru waan ta'eef isiniif qoonna. Kanaaf laayik, koomanti, sheer gochuun nu jajjabeessaa isiniin jedha. Turtii gaarii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.